Hello. Me mana buta ga. Nama tokko. Haasawni Oromoo qaaliidha beektaa? Haasawni Oromoo qaali. Haasawaa rakkishaa akka bilisiqinnaatii miti. Haasawni Oromoo. Haasawni sabaa qaaliidha. Kanaaf gala. Ol galaame. Argaa chaansillee irraalee niin kannaa. Namni firraa baasuu barbaadu. Namni odeeffannoo qabu. Afaan jiraatan taate gosaa isiniif kanina. Isaa gana gaan dhufte. Mana kana beektaa namni fattashamee seenuu qaba. Warri ablee hara lama nyaatu. Duraa fattishaa sirriitti sakatta'uun barbaachisaadha. Amma yeroo qilleensi sii galtee qilleensi hamaan gama bilisiqinnaa kanatti bubbeen guddoon ganda raasaa jirtu. An duraanuu gama uummataati. Gabaa maaraatii mi gabaa biyyiiti warri jedhu mul'achaa jira. Mul'achaa jira jechuudha. Seenaa qaba. Aboogaa dhiirti guyyaa warra guyyaa waliin oolu tokkos dhiyaadha. Dirreen as ibsaa bagana gaan dhufte. Ibsaa Yusuf. Welcome. Abdii Maayaa. Maatii dirree dhiyaadhaame. Mana namni keessan jirra keessatti haasawuun xiqqoo namatti ulfaata. Kanaaf silaa ammaa asii waa diimdiim godhee tokko sii galtee mana kana ni seenna nu naqaa jettanii sii galtee irra wal fixxan. Diimdiimiin hin jirtu gaa maal goona. Waalaikum salaam ibsaa. Ibsaalii yoo gara gaan dhufte. Dhiyaadha. Anaaf sagaleen dhagahama. Wanni guddaan sii galtee rakkoo Oromoo rakkoo saba kanaa warra sii galtee nama beeksisu irraa dubbachuudha. Kanaaf kana gaa namni kan yoo seena malee hin dubbadhu hin taatu. Yookaan sii galtee warra faayidaa taata. Kanaaf inni guddoon beektaa irraa waan babbareedaa hedduun qabadhee dhufee jira. Beektaa
من كينيا ميسان دورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو سكالنتي يجراتي مركانيسا أجرانغا يا سوينمي وربي نولافس خنابغا أروني نينكابت ديدو في سلاو بيتا أورمو تنا نمني أكا خياتيس هاتو نموني هدون اتلا لباجران أورمو خا نمني خيني سيغلتي بكا سلا وريغا مكاكالي اتخافلو بكا سلا حقاساتي في اتدو بكا سلا حقاساتي في اتخوف سور إيساجتي بكا سلا إسام مل بكا سلا اتخابجا هين أركن بكا سلا ريف كسالي نمين أركن بكا كسيتي دولو داف dhiichisanii wal gaggeessaa jiranii jechuudha. Kun qaanyiidha. Qaanyii guddaadha kun. Qaanyiidha. Kanaaf arraan tana lolli siigaltee kaaba Itoophiyaa kanatti gaggeeffamaa jiru. Kaayyoon lola kanaa maali? Kaayyoon lola kanaa maali? Maaltu duubaan jira? Kaayyoo lola kanaa duuba tarsiimoon abbaan mooyotee tarsiimoon isaa maali? Waa hubachuu danda'uu qaba namni keenya beekta. Waa hubachuu danda'u. Amma miidiyaa naannoo Tigraay fi miidiyaa naannoo Amaaraa hoo kan laaltan taate warri silaa haqan qabne warri silaa haqan qabne warri silaa onneen qabne warri silaa dhugaan qabne buqqee siigaltee wal loluudhaaf wal cabsuudhaaf walitti deemaa jira jechuudha. Warri haqan qabne warri onneen qabne kana warri silaa haqa qabu haqa isaa falmachuu dhiisee jiti warri silaa dhugaa qabu dhugaa isaa dhiisee jiti dhugaa habashootaa warra habashaa warra seem kana jidduu seenee lola isa laalle keessatti fanjii siigaltee dhoosuudhaaf achi deemaa jira jechuudha. Waan hedduu nama dhibaati. Waan hedduu nama dhibaati. Waan kana san jettee waan siigaltee nama keenyaa kana akka malee waan nama dhibaati. Bar biyya Itoophiyaa san siigaltee qaamni lamaan warra habashootaa lamaan jechuudha. Yoo tokko cabsees humna isaa siigaltee wareegama isaa walii isaaniitiin wal cabsan yeroo injifannoo tokko horkate eessatti as deebi'a abbaan injifannoo horkate san waa tilmaamuutu barbaachisa. Waa tilmaamuu barbaachisa. Uummanni keenya kun moo siigaltee warra siigaltee maal jettaniin warra roobootii siigaltee Oromoon akka ifi qabsaa'uun feeti roobootiin faan siigaltee roobootiin akka qabsooytee fi dhumtee roobootii tolfatanii qabsooytee fi roobootiin bilisummaa fiddee fi isaan Finfinnee keessatti alaabaa dhaabbatanii jala wanni akkasiin jiru. Wanni akkasiin jiru qaanyiidha kun. Saba kanarraa qaanyi. Bilisummaa wareegama malee hin dhuftu. Nin bilisoomee jette haatee qabsaa'uu qabda. Nin gabroomoo jette akkuma nama keenyaa akkuma ammatti jiru kana teenyeetu moroorroo garagaraa keessummeessu jechuudha. Ni keessummeessina yoo tumamnes cala. Diinagdeedhaan yoo miidhamnes cala. Eenyummaadhaan yoo arraanfamnee yoo miidhamnes cala. Maali uumaan akkanaa? Uumaan akkanaa maali mee? Waan hedduu nama dhibaati nama keenyarraa. Akka malee nama dhibaa jechuudha.
dhugaa dubbachuudhaaf wanni Oromoo irraa saba kanarraa nama dhibu hedduu. Ummata kaleessa siigaltee poolisii Oromiyaarra diboota Oromiyaatti galatoonfanna warra jee. Warra siigaltee maqaan Oromoo jedhu kun hin jiru. Maqaan Oromoo jedhu hin jiru sabuma guddaa miliyoona 60 kana. Hin jiru. Eenyummaadhaan warra si arrabsaa ture. Arraan tana siigaltee wareegama bakka qaalii bakka dhiirtii wareegama itti hafaltu bakka dhiirtii itti kuftee kuffiftu dhiiftee warra eenyummaadhaan si arrabsuuf duuluudhaaf sirbaa makiinaa gubbaa baatee deemaa jirtaa jechuudha. Qaanyiidha sirraa kun. Qaanyi. Qaanyi ajaa'ibaati. Wareegama siigaltee bakka itti dhugaadhaaf qabsooytu. Bakka itti woo kuftee kuffifte kabajaa itti argattu. Bakka seenaan qabsoo keetii itti barreeffamu. Bakka haqaa dhiifteeti karaa biraa deddeemta. Qabsoon Oromoos isin yaamaa jirti halkanii guyyaa. Hoottaa qabsaa'aa isinin jechaa jirti. Oromiyaa tana guutuu keessaa oboon isin yaamaa jirti. Waamichi isinii godhaa jirti. Isin awwaachuu hin dandeenye. Amaaraaf awwaattan. Bilisiginnaa eenyummaa ta'e dhabamsiisuudhaaf hojjechaa jirtuuf awwaatta. Ilma keetii qawwee bitteeti juntaan nu dhuftee ilma kiyya deemu waraane jettee qawwee bittaaf. Qaanyiidha nama Oromoorraa. Qaanyi. Waa addaan baafadha. Waa addaan baafadha. Haala keessa jiranis uummanni keenya ka beekuu nutti hin fakkaatu. Warra Rabbiin siigaltee gabrummaa tanaaf uume. Warra bara dhufaa dabraa ilmaan ofii seenuma gabrummaa barsiisu. Warra akkam bilisoomnaadhaaf hin kaane. Warra uummata akka keenyaan agarre dhugaa dubbachuudhaaf. Nama saalfachiisa. Qaanyii guddaadha kun. Waan akka malee qaanyiiti. Kanaaf Oromoon siigaltee of baruutu barbaachisa. Wanni amma naannawa Affarirraa dhagahamaa jirtu odeeffannoo hanqamta akka siigaltee qabatamaa akka taateen beeku. Poolisiin humna addaa Oromiyaa poolisiin 5,000 jechuun lafa babal'ifannaa Amaaraatiif jecha hin waraannuu lola hin seennuu lolli kun nu laaluu diddaan akkasii mul'achaa jira jechuudha. Diddaan akkasii mul'achaa jira naannawa Affaritti. Kun gootummaadha. Didde dhuga lola siigaltee babal'ifannaa lafaa kana siigaltee nafxanyaan waamicha goote kana yoo achi duute seenaan teetilleen hin barreeffamtu. Yoo achi duute awwaalchallee hin argattu. Yoo achi duute dhiini kee dhiiga sareetta. Kanaaf achirraa deebi'uun barbaachisa. Dhaaba kee uummata keetiif qabsaa'utti makame. Wobotti makame. Wobotti makamu qabda. Carraan nu baasu kana. Itti makamtee seenaa dalaguu qabda. Lola nan laalletti hin hirmaadhu jette dhuga falmattee siigaltee mootummaan kun akka qawwee dhufee sirraa hiiku eeguu hin qabdu. Ammaan tana uummata Affarii fi uummata Wallootutu siigaltee warra 5,000 san gargaaraa jira waan jiru odeeffannoo akkasii jira. Hanqa isaan siigaltee Amaaraa fi Abiyyiin si dhufanii qawwee ta'e sirraa hiikanii eeguu hin qabdu. Seeni bakka dhugaa. Bakka uummata keetiif falmattu seeni. Wallo keessa oboonni jirti wobotti makame. Wobotti makama. Kana. Arraan tana siigaltee lola kaabaa keessatti hin hirmaadhu jettee
yooni dhufanii sii galtee warra bilisiqinnaa kun qawwee ta'e dhufanii kan sirraa fuudhanii habashaadhaaf kan kannan taate kun du'a ammaas du'a akka maleeti qaanyii akka maleeti ammaas dhuga lola na ilaallatutti hin seenu jettee diddee jirta poolisiin humna addaa oromiyaa naannoo affaroorri jirtan duuba qawwee ati harkaa qabdu san kaadireen amaaraatii fi bilisiqinnaan dhuftee yoo qawwee san sirraa hiitee ummata amaaraa kan hidhachiiftu taate ati seenaan daleen fakkeessuuf jechuun amma wanni lolan seenu jetteef akkasitti hubachuu qabdan yooni dhugumaan sii galtee bakkiniin itti wareegamuun kiyya ummata kiyyaa fi lafa tiyyaaf jettee kan ejjennoo kan qabaattu taate qawwee ta'e hiikkatin bakka dhugaa jira bakka sii galtee ummanni kee kabajaan si awwaaluu jira bakka itti yoo kuffifte seenaan si itti barreeffamtuu jira hara sanitti sii galtee bobbaye achirraa deem hidhannoo teetii wajjin humni addaa naannoo oromiyaa kan affaar keessa jiru san waraana bilisummaa oromootti makamnaan injifannoo guddaa fiduun ni danda'ama yoo dhugumaan sii galtee warra ejjannoo fi murannoo qabu yoo kan taatan taate yoo warra fakkeessaadhaaf lola sanuu hin seennu jettanii fakkeessuuf sii galtee yoo taate faayidaan qabdan yoo saba kanaaf dhugumatti sii galtee lafa namaarratti lafa amaaraa irratti hin dhumnu jettanii kan ejjennoo kan qabaatan taate qawwee teessan hanqa namni isinirraa hiiku eeguu hin qabdanii kallattii hundaanuu wabootti makamuun ni danda'ama kana jechuu kana sii galtee ummanni oromoo naannoo walloo jirtan deeggarsa godhaaf deeggarsa gootanii jajjabeessuun barbaachisa achin nyaachisuu miti ammas achin nyaachisuu miti poolisii humna addaa ta'e jirtu san nyaachisuu osoo hin taane qaceelchaa namni dhugaa qabu sii galtee namni murannoo qabu qaceeleetitti bakka qabsoon isaa jirtu barbaadaa jechuudha kan murannoo qabne jechumaayii osuma liblib ja'uu dhufanii qawwee irraa hiikan jechuudha osuma achi keessaa gara gaggaluutti qawwee isaa irraa hiikanii hidhaadhaan dhawan kaammoo ejjennoo qabu murannoo kan qabu waraana bilisummaa oromootti kan makamu kan makamee qabsoo oromoo tanaa fi seenaa kaleessa hamtuu dalage yeroon itti haara'uunfatu amma jechuudha seenaa dalagee seenaa daleeydanii jechuudha kun kanaan bira dabarraa inni biraa beektaa waan yeroo hunda sii galtee irraa dubbadhu takkaa jira waa'ee hayyoota oromoo beektaa seenaa oromoo tana keessatti hayyoota oromoo lamaa jira hayyoota dhugaatii fi hayyoota garaa hayyoonni sii galtee oromoo ka dhugaasan dhugumaan qabsoo oromootii fi ummata oromoo kanaaf warra laalaa qabu jechuudha warri laalaa qabu rakkoon ummata oromoo itti dhaga'ama gabrummaan ummanni oromoo keessa jiru itti dhaga'ama kun warra dhugaati warri saba kana hayyummaa qabaniin saba kana gurguranii saba kana hara malee qajeelchanii warra faayidaa barbaaduutu jira jechuudha oromoo tana keessa fakkeenyaaf amma waan hedduu takka dhagaa jira yoo kan yaadannu taate namni qabsoo oromoo tana sii galtee oromoon tun akka bilisummaa hin baane oromoon tun sii galtee akka faffacaatu amantiin akka faffacaatu gandaan akka faffacaatu namni irratti dalagaa ture leencolataati leencolataa oromoo facaasuu irratti tokkummaa oromoo diiguu irratti waraana bilisummaa oromoo irratti dalagee sii galtee diinaan qabsiisuu irratti irratti dalagaa ture irratti dalagaa jiraas
duuba dhiyoo tana intervii inni leencoo lataa gaggeesse mee haa yaadannu. Oromoon sii galtee dhaaba haaree dhaabbachuu qabdi jedhe. Waan sii galtee laaftutti ilaalamuu miti. Obbo Leencoon faan dhaaba kami ka dhaabuu deeman. Kaayyoon dhaaba kanaa maali? Haasoo Leencoon jee ilmaan Leencoo irraa fuudhanii jiran jechuudha. Ilmaan Leencoo warri akka iskeelii fi warri itti aanaa faan ilmaan Leencoo lataa irraa fuudhanii jiran jechuudha dhaamsa kana. Yeroo qabsoon Oromoo akkana finiinaa jirtutti, yeroo Oromoon tokkummaadhaan akkamitti qabsoonnee mootummaa tana ifirraa kaafne yeroo sii galtee yeroo hamtuu tanatti warri hayyoota jennuun hayyoota Oromoon warri jennuun dhaaba haaree dhaabna gajjaanii warra gad dhufee jira. Warra sii galtee agirimantii duru akkumaan torbaan kute jetti warra agirimantii Tigree wajjin waliigaltee uumee isin biyya qabadhaa nuti oppiidoo nu gootan warra akkasii jira Oromoo tana keessa. Warra akkasii qushaashaa jira. Warra faayidaan qabnee jira. Warra sa'aa tana dhaaba dhaabna jee deema. Kuni maali? Kaayyoon isaa maali? Waraana bilisummaa Oromoo arra sii galtee gara fuulduraa tarkaanfachuu jiru kana warra hidhuu deemu. Warra sii galtee gufuu itti ta'uu deemu. Warra Oromoon sii galtee bara dhibba akka gabroomtu tattaafachaa jiru jechuudha. Warra kanaa jira. Sa'aa sii galtee sa'aan 10 akka taate. Sa'aa ummanni Oromoo kun sii galtee gabrummaa lammaffaatiif mootummaan Bilisiginnaa fi Tigree fi Amaarri bakka qabsoo itti godhaa jiranitti arraan tana hayyoonni Oromoo dhaaba biraa dhaabna. Dhaaba tarsiimoo qabu dhaabna. Dhaaba sii galtee kana jechuun qabsoo amma Oromoon goggeessaa jirtu. Qabsoo amma Oromoon goggeessaa jirtu kana qarshii fudhatanii warra balleessuu deemu jechuudha. Warra balleessuu deemu ilmaan Leencoo lataa. Ilmaan Leencoo lataatu sa'aa tanatti as ba'ee dhaaba Oromoo dhaabna. Oromoon dhaaban barbaaddu. Oromoon dhaaban barbaaddu. Dhaabni Oromoo ni jira. Waraanni bilisummaa Oromoo jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bifa haareyaan of jaaree seenaa Oromoo keessatti akka waraanni bilisummaa Oromoo akkana jabaateen hin beeku. Waraana jabaatee Finfinnee tana qabuu deemu dhaaba dhaabna jaanii sii galtee Oromoo tana faffacaasuuf warra deemu jechuudha. Warra deemu. Warra sii galtee fandii Ameerikaa irraa fudhatee Tigree wajjin dhaaba dhaabna jedhee deemutu Oromoo tana balleessuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jira. Itti aanaa fa'a. Isqeel fa'a. Ilmaan Leencoo lataa guutumaa guututti. Kun sii galtee hin milkooytan. Hin milkooytan. Amma duraas dubbadheen jira. Warra sii galtee qabsoo Oromoo tana akkamitti sossoofnaa qabsoo Oromoo tana akkamitti fuula duratti oofnaa dhiisanii jiti. Dhaaba Oromoo sii galtee Oromoo bakka bu'ee mootummaa Ameerikaa wajjin dubbatu haa Tigree wajjinis dalagu akka maali uummanni kana hayyummaan ati barate tana qabsoon sa'a amma sii galtee Oromoon akkam taanaa karaa biyyaanaa akkamitti qabsoofnaa jettee Oromoon sii galtee mala barbaadaa jirtu kanatti maali dhaaba dhaabuun maaliif barbaachise? Maali? Isin barree jira ilmaan Leencoo lataa. Ilmaan Leencoo lataa isin barree jira. Yoo isin lakkaawwachiisanuu sii galtee warra dhiigoo Oromoo qabuu miti. Warri sa'aa tanatti dhaaba dhaabna. Oromoo kaa bakka bu'u haadha kee bakka bu'u. Stupid. Wanni ati carraa Oromoo balleessuu deemtuuf kaayyoo qabda. Kaayyoo warra keessanii qabda.
Oromoo fakkaata. Seenaa Oromoo himta. Baagiraawundiin kee Habashaa. Kana wanni Oromoo balleessaa jiru. Of keessaa baasuun barbaachisa warra akkanaa kana. Warra sa'aa tanatti warra sa'aa asii galtee Tigireen achi sii galtee naannoo Amaaraa qabattee as dhiibaa jirtutti. Sa'aa sii galtee Oromoon gabrummaa lammaffaa keessa seenuu deemtu kanatti dhaaba maal dhaaba? Maaliif barbaachisa dhaaba dhaabuun? Kanaaf ummanni amma dhaaba dhaabne jedhee deemu kun wallaahi billaahi Amaararra ummanni akka ummata kanaa badaa hin jiru. Hin jiru ummanni akka ummata kanaa. Oromoo bakka lama baasuuf. Warra sii galtee garaa warra sii galtee Amaaraa gabroomee jiraachuu barbaadu. Garee akkanaa kana walitti qabanii jiti. Warra sii galtee haqaaf falmatu. Warri bilisummaa Oromootiif halkanii guyyaa yaaddoo. Hawaasni keenya karaan nuti deemuu qabnu karaa waraana bilisummaa Oromoo malee hin jiru jaanii yeroo ummanni keenya waan danda'uun waraana bilisummaa Oromoo gargaaru jiru kanatti hootii 150 uffattee boorsaa kee jallaa uffattee sii galtee Oromoodhaaf dhaabaa barbaachisa. Hin milkooytu. Hin milkooytu hattu. Hin milkooytu. Saatana isaan dhaabni dhaaban. Dhaaba Oromoo ka jiru keessa seentee maaliif beekumsa yoo qabaatte? Maaliif walitti hin qabne? Maaliif walitti hin tokkoomsine? Maaliif waboo kana maan gargaarre? Bakka sii galtee boorsaa kee fudhattee Ameerikaa bira deeyitee anaatu Oromoo bakka bu'u anaatu waboo bakka bu'u jettee bakka sii galtee saba kana kuffisuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jirtu. Maaliif waa'ee qabsoo Oromoon dubbanne? Maaliif hin dubbanne? Maali? Hattoota akkanaa jira jechuudha Oromoo keessa. Warra dhiigni isaanii kabiraa. Warri maqaan isaanii Oromoo. Warra baagiraawundiin isaanii naftanyaa. Kan Oromoo fakkaatee Oromoo diigu. Kan Oromoo fakkaatee qabsoo Oromoo dura dhaabbatu. Kana warra akkanaati jechuudha. Yeroo murteessituu yeroo Oromoon sii galtee akkam taanaa mala biraan qabnu qabsoon karaa nagayaatis hin dalaydu. Qabsoon karaa nagayaa Jawaar faa'uu hiite. Karaan nuti qabnu karaa waraana bilisummaa Oromoo kana bicha jaanii yeroo ummanni Oromoo murteeffatee qabsaawaa jirutti hootii kee fudhattee sii galtee boorsaa kee fudhattee dhaaba dhaabna jettee deemuun kun qaanyiidha. Wanni sii galtee Oromoo kuffisaa jiru ilmaalleen coolataati jechuudha. Ilmaalleen coolataati. Warra akeekaleen coolataa fudhatee deemaa jiru. Kaanagaa Oromoon dhaaba barbaachisa zaatanatti. Oromoon dhaaba ajaa'ibummaan miidhagee nagaan dhufte. Oromoon dhaaba dhaabbachuu qabdi. Qaanyii guddaadha. Kanaaf hayyoota Oromoo ka jennuun hayyoota garaa, hayyoota faayidaa hin qabne, hayyoota waa ijaaruun beekne, hayyoota waan ijaaramee diiguu irratti halkanii guyyaa hojjetu, hayyoota sii galtee wallaaltotaatu Oromoo tana keessa jira. Kana jechuudha. Kanaaf mee yaadaa mee namaan naqame. Hayyee mee nama tokkoon naqaa. Hello? Naam yaaraa. Siin dhufne? Sitti arge siin dhufne? Hin agarre gaa. Hayyee kanaaf warra akkanaa
warra akkanaa kanaatutu carraa Oromoo sii galtee Oromoo amma kallattii qabattee qabsoon Oromoo kallattii qabattee woboon kun sii galtee sadarkaa fuula duraatti yeroo woboon kun sadarkaa fuula duraatti deemu yeroo qabsoon Oromoo sii galtee finiinaa jirtu kanatti yeroo ummanni Oromoo carraa dhabee gama hidhannoo garagalee jiru kanatti arraan tana sii galtee ilmaan leencolotaa dhaaba dhaabne jaanii sii galtee kootii isaanii qarshii 150 san uffatanii boorsaa isaanii jallaa sanii fi kophee isaanii uffatanii ganda keessa fiigaa jiran jechuudha. Amaara biraas dhaqanii akkamitti bilisiginnaa kana lubbuu itti goona akkamitti baraaraa irratti warra dalagaa jiru jechuudha. Mee laalqaanyii mee qaanyii laala warra akkanaa kanaa wajjin miliyoona 60 Oromoon izaabbatti warra akkanaa warra hayyu anayyu jedhee sii galtee faayidaa barbaadu. Warra akkanaa kana Oromoo miliyoona 60 walitti qabatte. Hayyoonni Oromoo ka dhugaa sii galtee hin jiru. Yoo jiraates hanqi jiru hanqa xiqqaa bicha. Hayyoota sii galtee qabsoo Oromoo tana gurgurachuu barbaadu. Hayyoota saba kana gabrummaa jalaa hin baasaa dhiisee akkaawuntii kiyyaan guddifadhaa. Qabsoo Oromoo tanaaf propozaala waa'ee qabsoo Oromootiif dadhabina Oromoo kana diinaa dabarsee warra diina gammachiisuudhaaf warra Oromoo sii galtee akkam bilisoomne irra dalaguutu Oromoo tana keessa jira. Ilmaan leencolotaa jechuudha. Ilmaan leencolotaa warra kana sii galtee Oromoon dammeeyxee ofirraa eeguutu barbaachisaa jechuudha. Warra waa jaaruun beene warra dhaaba jiru warra woboo kana gargaaruun beene warra yeroo amma yeroo murteessaa kanatti yeroo ummanni Oromoo gabrummaa hamtuu keesseenu deemu kanatti dhaaba Oromoo bakka buunee dhaaba Oromoo haaree jaarree bakka buunee addunyaa wajjin dubbannaa Tigraay wajjin dubbannaa Amaaraa wajjin dubbannaa Taamirallaa yaabboleessoo qaanyee ajaa'ibaati. Qaanyii tana keessaa ba'uun barbaachisaa. Warra faayidaatii fi warra ilmaan leencolotaa kanaas warra sii galtee Oromoon akka hofturra dalagu Oromoon firraa beekuutu barbaachisaa jechuudha. Oromoon firraa beekuutu barbaachisa. Uummata saree kana firraa beekuu barbaachisa. Warra akeekni isaanii ijoollummaadhaan itti himanii Oromiyaa keessa warra dhalate. Warra baakgiraawundiin isaanii Habashaa. Warra ergama qabu. Warra maqaa Oromoo qabu. Warra maqaa Oromoo qabu. Warra dalagaan isaanii Oromoo cabsuu irratti anjeeffamaa jirutu warra kana jechuudha. Warri Oromoo bilisummaan Oromoo akka mirkanoofne warri godhaa jiru. Ilmaan leencolotaa. Kanaaf Oromoon waan kana ofirraa beekuun barbaachisaadha. Dammaquun barbaachisaadha. Warri amma dhaaba dhaabne jedhee deemu kun warra sii galtee bilisiginnaa lubbuu itti godhuu deemu. Warra bilisiginnaan akkamitti kuftii bilisiginnaan qarqara kufinsaarra warra ga'ee warra qabsoo Oromoo tana kuffisanii bilisiginnaa lubbuu itti godhuu deemu. Ilmaan leencolataatu qabsoo Oromootiif siyaasaa Oromoo tanatti taphachuuf halkanii fi guyyaa boorsaa isaaniitii fi qoota isaanii qarshii 150 qabatanii fiigaa jiran jechuudha biyya alaa tana keessa. Hin milkooytu. Hin milkooytu. Rabbis hin milkeessu. Hayyuun kakkanaati. Hayyuun kakkanaati. Hayyummaan Oromoo gurguruudha. Hayyummaan Oromoo gabrummaa jalatti hidhuudha. Hayyummaan dhaaba Oromoo kan sii galtee qabsoo finiinsaa jiru kana kuffisuudha. Kana hayyummaan teessan. Oromoon uummata akkanaa ilmaan leencoo kana leencolataa kana Oromoon firraa beekee dhabamsiisuu qaba. Dhabamsiisuu qaba. Warra hara lama jiru. Warra bilisiginnaa wajjin dalagaatu jiru. Warra Oromoo bakka Oromoo irrattis mul'atee imimmaan gannaqu. Warra hayyuun isaanii kufaatii Oromoo irratti dalagu. Warra kana uummanni keenya firraa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo arraan tana jirru tana yeroo murteessaa jirru tana keessatti Oromoon dhaabasaa waraana bilisummaa Oromoo woboo gargaaru woboo humnatti godhu kana wanni barbaachisu.
wanni atattamaan godhu qabnu kana maan goone yoo bilisummaa Oromoo goote maa waboon gargaarre maa tarsiimoo dhaaba ittiin baasattee boorsaa kee qabattee deemtu maa dhiiftee tarsiimoo waboon itti finfinnee itti seentee itti cabsitu maan baafne yoo hayyuu taate kanarra maan hojjanne hin hojjettu kanarratti ati yeroo hundaa'u negatiivii Oromoo sii galtee san barbaaddee diina bira dheeyitee dadhabina Oromoon qabdu odeessitee maallaqa irraa barbaaddaa jechuudha maallaqa irraa fudhatta jechuudha kana dalagaan irra daleeytu kanaaf warri shiraa ilmaan leencoo lataa Oromoo irraa gad dhaabbachuutu barbaachisa Oromoo irraa gad dhaabbadhaa Oromoo irraa gad dhaabbadhaa qabsoo Oromoo irraa gad dhaabbadhaa Oromoon sii galtee namatti hirkattee bilisoomuuf hin deemtu Oromoon abbaa fadheewuu sii galtee deeggarsa gaafattee bilisoomuuf hin deemtu ummanni Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo ofirratti hirkataniiti ummata Oromoo hirkatanii bilisummaa isaanii akkasi bilisoomu deeman malee namarratti hirkataniiti miti kana gama sii galtee warra TPLF wajjinis wal qabatee TPLFin wanni TPLF arra roorroon irratti deemteef maali beektu federaalismii irratti sirna bilisiginnaa sirna sii galtee alaabaa tokko biyya takka saba tokko amantii takka jiru kana hin fudhadhuu irratti bilisiginnaan Tigraay wanni dhaamteef kaayyoon sii galtee Oromoon qabdu kaayyoon addi bilisummaa Oromoo qabu kaayyoo waboon qabdu kanuma federaalizmuma kana saba hunda Oromoon kabajjee wajjin jiraachuu sabaa sablammoota biyya tana keessa jiru kana yaada kanarra sii galtee Oromoo fi Tigreen yaada kanarratti wal deeggaruun ni barbaachisa qabe yaada kanarratti wal deeggaruutu barbaachisa kana bakki warri sii galtee akkan qabne warri sii galtee siyaasan beene waan akka sii galtee Oromoon arrallee yeroo bilisiginnaa dura dhaabbattee bilisiginnaa mormitu waan akka Oromoon sii galtee Tigraay tana Tigreedhaaf haala mijjeessitee Tigreen akka biyya qabattuutti akkasitti haasoyta hin hubanne waan takkallee hin hubanne deeggaraan bilisiginnaa warra waa hubatullee miti warra wanni takkallee hin galtuufii miti galuufillee hin teeysuuf namni waa galtuuf yeroo dhiiga Oromoo haganna qamu baga ganna qama jedhanii bilisiginnaan deeggaran ture warra sii galtee hoolayyiidha jechuudha kana mee kanaaf chaansii carraanyuuf hin kana carraa yoo jiraatanitti ergame yoo jiraatan maame invite teetuma achumaan baqattee hoo seeni keessa deebimee siifin kana haasawa nama tokkoo fi nama lamaarra ga'a namuma hedduutu gaariidha akkam ta'uu qabnaa Oromoodhaaf sii galtee malli maalii kanarratti sii galtee dubbachuutu barbaachisa mee namni jirtu jiraatte mee namaan chaansii kannuuf namaan carraa kannuuf deeggaraallee haa ta'u deeggaraa bilisiginnaallee haa ta'u mee yoo jiraattan carraa isiniifin kana maatii isaa fi haala isaa carraadhaa kan nechaa ture anis feesbuukii karaa biraatiin seene yoo jiraattame maatii shaggar caffee araaraa yoo jiraattan isiniifin kana carraa
ammaas beeytaa wanni nama ajaa'ibsu takka ijoollee miskiina siigaltee dalagataaf haadha abbatti maatitti warra dalagachuudhaaf baadiyyaarraa magaalaa tana keessa bobba'ee magaalaa keessa hammaallatee hojii guyyaatiin warra oolaa jiru magaalota hunda keessaa guuranii akka waan isaan fadhii qabanitti duubaan qawwee itti qabanii ilmaan Oromoo akkanatti guuraa jiranii jechuudha. Ilmaan Oromoo akkasii guuraa jiran kana fakkeenyaaf mee viidiyoo tokko siigaltee dheengadda haramaa irratti kunoo akkanatti ijoolleen fadhii isaaniitiin deeggarsa hooy jedhan wanni dheengadda haramaa irra godhamtee magaalaa haramaa irratti dhaloonni haramaayaa tokko siigaltee hani waraana san keessa jiru hin jiru yoo jiraatallee ijoollee hidhaa keessa jirtu ta'umnaan fuudha yoo taate malee ijoollee miskiina shawaarraa gad dhufte ijoollee jimmarraa gad dhufte ijoollee arsiirraa gad dhufte ijoollee harargee lixaarraa gad dhufte tani siigaltee dalagataa dhufte tan hojii guyyaatiin ooltu tan hojii guyyaatiin warra jiraachiftu tan hojii guyyaatiin maatii isaanii jiraachiftu warra siigaltee qoonqoon ajjeefte warra sanii sobanii siigaltee ijoollee Oromoo magaalaa Haramayaa irraa akkanatti walitti qabnee kaameeraa siistem fayyadanii nama dila san siigaltee harargee baatan guutuurraa nama siigaltee warra akkasitti hojii guyyaatiin hammaala fudhatee bulu walitti qabanii jiti Haramayaa irraa guurre jedhanii akkasitti ilmaan Oromoo siigaltee boombii akka dhoosaniif naannoo Amaaraatti akka qalaman Affaritti akka qalaman siigaltee ichi erganii jechuudha. Wanni har'a daliidan tun jalaan baatan warri siigaltee ijoollee Oromoo maallaqaan sobee qawwee itti qabdanii siigaltee warri ichi ergitan seenaa jalaa hin baatan seenaa jalaa kana seenaa jalaan baatan jechuudha. Eenyu fi kana jara eenyu fi kana maali oo dhiirtee akkamitti dhabanteerra mee yaada namaan kannuuf yaada ka fudhachuu barbaadu ka ibsa kannu barbaadu yoo hin jiraanne hayyee namni yaada qabu yaadaniin kannaaf kanuma fedhe waa ta'u biltsiqinnaa haa ta'u no problem isiniif hin kanna amaan hayyee hello maame si kanneen maal si kannee bar si kannee maame yaraa si kannatu jira bar yeroo hedduu sitti erge hayyeen dhagaamu oy
wanni rakkoo qaba yeroo duusitti argeetiin jira maammee haraa walleetii siigaltee akka maggaarrajaa akka siigaltee warra ragaa ba'u maggaarrajaa duubatti dhokattee haasawuu barbaadda wanta sitti ergeesiti hin beeknemee ammas ittiin deebisadhaa bira hayyee hello mami abogaa wanni sitti erge hello kanaaf nama carraa qabu jee wallee ani waa gattuqee isaan ol tuqanii wanti ol faalleessitina fakkaate kanaaf wal harkachuu hin dandeenyemee ammallee namni carraa qabumee namni biraa irra deebi'aatiin natti ergaa kanaaf guyyaan irraa kun guyyaa qaaliidha mee silaa amaan amiin jaa qeeroo dirree dhawaati ijoollee dirree dhawaa tana keessaas gabaan jajjabduu jiraati mee yoo jiraate mee kunoo kunis hin jiru laan kunis hin jiru kanaaf namaan chaansii kan dhufoo jiraate mee kan biraati bakka eegaa wanni kun walla jee gamaa asoo kiyyakatti aanutti deemna asoonni kiyyakatti aanu waan ajaa'ibaa takkaatu siigaltee ta'aa jira naannoo amaaraa tana keessa siigaltee amaarrii warra mootummaa naannoo amaaraa kun duraanuu siigaltee osuma zarraf jaanitti isaan zarraf amaarri siigaltee lafa dhiiteetuma duris dhiiga oromootii fi dhiiga sabaa sablammootatiin Itoophiyaan tun jaaramaa turte Itoophiyaa tan akkasi jaaraa turan beektu isaan lafa dhiitan ni dhiichisan zarraf jaan siigaltee kan Itoophiyaa tana jaaru kan siigaltee dhiiga itti gannaqee jaaru Oromoo fi ilmaan sabaaf sablammootaati duuboonni ta'e maal seete milishaan amaaraa ta siigaltee lolaa jaanichi ergan baqatteetiti kara deemtu wallaaltee magaalaa Baardaarii fi Dabra Biraanii fi Waldeetti baqattee jaan baqattee wal fixanii ara yaaboo dhumne ya mililik zar nuti ilmaan mililiki rabbiin Itoophiyaa nun gargaare rabbii Itoophiyaa qabanneeti fiiganii jaan wal fixanii siigaltee quunxaa isaanii hunda walirra cicciranii way qaanyii ilmaan abiyyi ilmaan abiyyi kana jechuudha lafa dhiitanii siigaltee akkasitti baqatanii Baardaarii fi Dabra Biraanii fi Waldeyaa achi baqatan jaan qawwee isaanii darbanii araantee yaa zarrafiin kuttee hamma akkasitti yeroo isaan siigaltee dheessanii akkasitti magaalaa Baardaarii fi magaalaa Dabra Biraanii fi Waldeyaa baqatan fuudhanii jaan hidhan jaan kana amma maal asirratti wanni arginu Tigreen tun siigaltee wanni Tigraay irratti gaggeeffame jenoosaaydiin Tigraay irra gaggeeffamte ummata Tigraay murannoo fi ejjennoodhaan qabsaawaa jiran kanaan qabsaawaa jiran jechuudha fuula isaanii irraa illee gammachuudhaan qabsaawaa jiran wareegamaniif siigaltee lafa isaaniitii fi ummata isaaniitiif waan wareegamaniif wareegama qaqqaalii kana if dura laalaati siigaltee warra qabsaa'u warri zarrafii kunoo warri zarrafii takkaa injifateen beeku
ilmaan Minilik, ilmaan Teediroos, ilmaan Haayile Sillaasee takkaa injifatanii hin beekan. Ilmaan sabaaf sablammootaa dhiiga Oromootiin siigaltee Itoophiyaa san jaaraa turanii jechuudha. Haruma hundaanuu. Uummata kanaa siigaltee Oromoo tuffata. Uummata tuffatamaa siigaltee akkan qabne kana. Nafxanyaa akkan qabne tana. Tazarrafii fi farshoo malee uumaan beekne tana. Tanaa siigaltee naannoo Oromiyaa tana seenneetitti Wallagga seennee woboo dhoyneetti. Albaatiin firritti albaatu tun. Taqawween takka dhaamnaan aara zarrafii naftee siigaltee qawwee takka dhoynaan uummata fiiguu kanaatutu Wallagga nu geessaa dhiiga Amaaraa baafna. Uummata kanaa ja'a. Kana dhugaa dubbachuudhaaf kana uummata kanaati. Mootummaa naannoo Amaaraa sanii fi warra nafxanyaa kana guutuutti nuti akka Oromootti guutuutti walloo bichaan ni geessiif. Wallo gootoota walloo bichaa ifirraa hin dhorkan. Gootoota walloo teenya dhukkee irraa kaafti. Gaafa kaanis siigaltee yeroo walloo irratti walloo tana dhiibbaa irra gaggeessanii uummata walloo ajjeesan. Huccuu tana irraa baasuu duqullaa waraana siigaltee humna addaa naannoo Amaaraa tana. Butaantii qofaan ariyaa turanii huccuu irraa baasanii. Akkuma amma zarraf Itoophiyaa agar innaati jaanii siigaltee amma akkuma fiigaa dhaqanii qawween takka dhaabnaan milishaa Amaaraatiif humni addaa naannoo Amaaraa tun fiigichaan wal fixee walirra yaatee ifumaafuu siigaltee irra guddaa isaanumaa wal fixe jaan walirra fiidee way ittuma bariite yaaba. Kanati uummata akkanaa kanaafi siigaltee generationiin Oromoo dhaloonni Oromoo warra silaa Oromoon qabdu ichi dheeneejiti wareegama kafalla ja'a. Lafa namaa irratti bakka itti wareegama kafalan dhiisanii warra kaleessa eenyummaan si xiqqeesse warra lafarra wal lolaa jiru warra eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru qawwee ta'e fudhattee jiti osoo siigaltee bakka dhugaa bakka haqaa bakka itti duutullee kabajaa harkottu woboo bira dheeyxee osoo hin qabsoofne Tigraay dheeyxee Afar dheeyxee gammoojjii namaa keessatti dhumaa jirta jechuudha. Iflaale kuni qaanyiidha. Kanaaf namaan kan nuuf hoo jiraatte natti ergaa takka tuqaa. Warra kaadiree bilchiginnaallee hoo jiraattan chaansii isiniif hin kenna. Isinillee obboleeyyan keenya numaa siigaltee amantaa gallakkiftan malee warri Islaamaatis masgiida dhaqee shaadaa qabachuu qaba. Shaadaa qabachuu qaban jechuudha. Warra shaadaa ofirraa kaase namni siigaltee bilchiginnaa ta'e warra shaadaa hin qabne kan Islaamaatis amantuma hundattuu warra siigaltee reefka Minilik warra sanitti amanu jechuudha. Warra reefka Teediroositti warra amanu warra kana deeggaraan bilchiginnaa. Kanaaf shaadaa qabachuulleen hin jirtu amma booda gama uummata Oromoo deebuun hin jirtu. Kaleessa siigaltee waan hojjettanii beeyta. Kaleessa ijoollee Oromoo qeeroo Oromoo dhumte baga dhumte jechaa turte. Arraan tana siigaltee yeroo lafti bari'uuf deemtu kootii kee tottolfattee afaan tottoluun hin jirtu. Afaan tottoluun hin jirtu. Injifannoon uummata Oromooti beeyta. Kanaaf yoo jiraattan isiniifin kan carraa. Namaan kan nuuf jiraattan. Chaansii isiniifin kanna carraa isiniifin kanna. Ra'iis keenya natti ergadhu adeero siifin kanna. Akkasuma yoo jiraattan. Namni jirtan.
برو أما بقنا كان دفت سالا سيو أبو سالا مي سيني خنو أبو سالا سيو فاميلي مي نمنين خنوف نمان شانسي خنوف يونجرا نجاوا كافر را يونجرا نمي maaliif namni yaada fedhe yoo qabaatanillee yaada feetan qabaatanillee chaansii isiniifin kanna oromoon sii galtee warra haqaati mee nama tokko maatiidha ayyoodi waalaikum salaam bagargaan dhufte السلام عليكم. وعليكم السلام نجا أكمل فيادا. fayya qabda akkami mirkaana الحمد لله برجع سمالا للجرة. aboo fayyaada aha أديم سخيتس قاعد عليه تما كان من خان ما في خنا ولا لأن أورمو والقدسو كم نايتين. aboo fayyaada akkana bar nisin أكثر qabne bar أكثرتي أديم ساتي زي ليبي سنتون تسمع إنا نتسمى دلقا في النفر راجعتني قلبي wallahi fayyaada galatooma وجينا ترجع تلين وجي بريد ودا إن شاء الله. قاسلاو على سياسة بيتين ياتي سكا نيات دما جرول على جرة بيتينيس بيتينو إيه akkas irraan tan ajandaa keetillee du'a keessan hin hubanne maal irratti xiyyeeffattee sila haasoo gaanii gachi irratti xiyyeeffatteetiin takka lama darbata. ajandaan nuti irratti dubbachaa jirru beekta warra ilmaan leencolataa beekta dhiyoo tana dhaaba oromoo haaree dhaabuu qabnaa oromoo tanaaf dhaabni jiruu sii galtee dhaabuma amma dhaabni oromoo abaa'oo jira woboo qabsaa'u jiru halkanii guyyaa saba kanaatu jiru dhiisee sii galtee dhaaba haaree dhaabne jee halkanii guyyaa hojjechaa jira ilmaan saatutu amma ilmaan leencolataa kanaatutu biyya alaa tana keessaa dhaaba haaree dhaabne jiti mootummaa ameerikaa bira deeynee bilisiginnaan tun akkan kofne bilisiginnaa tana bakka buunee aangoo fudhannaa warra ja'uututu uumamee jira jechuudha. Kana amma fakkeenyaaf warra akka Isqeelii fi itti aanaa warra kana warra oboo homatu jechuudha. Warra kanaatutu uumamee jira. Ilmaan leencolataa uumamee jira jechuudha. Kanarraa haasawaa jira tokko. Inni biraa sii galtee humni addaa Oromiyaa namni kumni 5 naannoo Affaritti lola nu hin ilaalle keessatti hin hirmaannu jaanii sii galtee diddaa akkasii galchanii jiranii. Kanaa wajjiinis diddaa dhugaa ejjennoo kan qabaatan taate qawwee isaanii amma fakkeenyaaf Abiyyi faan qawween akka irraa hiikamtu jaanii tarsiimoo akkasii baasanii sii galtee itti deemaa jiran. Kanaaf osoo qawween irraa ni hiikamne wobootti makamuu qabanii yoo dhugumaan sii galtee murannoo kan qabaatan taate kanuma kanarraa osoo jirame mee haaluma qabsoo Oromoo irraa uummanni Oromoo akkam akka ta'uu qabu mee yaada kan daddaa. Beekte gaa siyaasaan Itoophiyaa tun amma haala gaggaamarra jirti. Dippiloomaadhaan uummanni keenya akka qofaa jira laaltee garta silaa siyaasaan biyya teenya nyaatamte Itoophiyaan isaan takka yaanii ja'anii Itoophiyaa takka goona ja'an san gamanaanis nyaatamte gamanaanis nyaatamte jirti gubbaa kaabaan kibbaan hundumaanuu jechuudha. Inni Itoophiyaan Dooktor Abiyyi Ahmad dhugaadha akka ganama duraa dhufe an akka mataa kiyyatti jechuudha. Osoo namaas beekne xiqqaa guddaan hanka gaafa san keessatti namni isaan waggaa 3 dabre kana duratti jechuudha. Qaamolee siyaasaa hundaa biyya galchee isa amananii galan. Warra amata dhibba meeqa jechuudha Oromoo tanaaf qabsaa'ee bakka tanaan ga'e. Aangoon tun beektee gaa carraadha akka carraati nasiiba. Kaan maaliif lammaan nun taane ja'a. Kaan Abiyyi maan nun taane ja'a akkasi gaa Oromoon tun gaa mee afachoo kunis Oromoo himata Oromoo
egaa namni kun dhaabni siyaasaa hundi biyyoota hundarraa galan warri ammata dhibba meeqa jechuu qabsoo tana keessatti honga dabarsa. Baddaa fi gammoojjii fi biyyoota Arabaatii fi Somaalee tana keessatti jechuu dhukkaawee. Ichirraa qabsoon tun gaa deemaa as geenye gaa nutis gaa akka ijoollummaa teenyatti gaa numa beekna gaa nutis akka keenyatti gaa atis aktiivitiidhaanis aktiivuma taane zamana kana beektee kana qaba. Oromoon hundi akkanumaa bara. Oromoon hundi waatiin talu namni isii hin jirtu. Zabanni kun deemaa dhufa. Akkas. Zabanni kun deemaa dhufa ammas zabana nu booda waan haaraan dhufu taarraa isin jedhe. Akkasii. Ammas garagari mootummaan PP yookiin bilisiginnaa kun jaarraa 20 takkaffaa kana keessatti garuu Oromoon hin gowwoomsa abadan numa hin gowwooman. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif bakka bu'uuna jaanis bu'aa oolanis Oromoon garuu biyya siittis sirna federaalizimii san dhugaa gad dhaabbachuun Oromoon abadan numa dandeesse. Wixxifachaa oola malee. Oromoon amma dura gowwoomte abadan warri dulloonni biyya galeetis abadan nuti numaa hin gowwoomsu. Warra leencoo lataati wala maarree galaasaa gilbootiin qabiin hundinuu haa jiraatani. Garuu Oromoon as booda inuma jaarraa 20 takka keessa inuma nillee sobam. Nuti hidhamtoota keenya kamana hidhaa keessa jirus akkatti gabbaafannu qayroo beek qarree beek hayyoota keenyaa jira jechuudha. As garagari qabsoon teenya tun har'a fuula dura fiidee ennee gisee ammaas maarshiin booda deebiti. Har'a inni Itoophiyaan Tigraay gama tokkoon cabse haa cabsu Tigraay waggaa 28 guutuu nu gabroonfatte. Ana biyyi dhimma Tigraay dha'urraa hin qabuun Tigraay feetu haa dhumtu feetu haa dhiiftu. Nuti maaliif iftaanee hin jiraanne nuti amma Oromoon fakkeenyaaf abbaan fadhee bilisiginnaa adeeggaru abbaan fadhe waan fadhe adeeggaru. Nuti Oromoon tun hanga yoom hirkattummaan jiraanne bakka tanatti. Amma warri diyaaspooraa kun dhugaadhaan amma biyyi deeggaruudhaaf miti. Warri diyaaspooraa kun nuti gaafa waggaa 27 san Tigraay kun nu gabroonfate. Alaabaan teenya tun alaabaan tun bara akka itti dhuftee fi akka irraa dhuftee fi ni beeytaa jechuudha. Nuti xiqqaan keenya mana barnootaa jechuun yoo ejjine alaabaa hanqa teenya san nu dhaabdan ijaanii faaruu araabaa Oromiyaa akkan jennes ni beeyta. Hiriira hundirra yaanii jaanii nutuman hin jenne. Maaliif akkas alaabaa teenya tun waan isin dhuftee nu beekaa jechuudha. Saniifuu har'a uummanni jechuun gam tokkoonis Tigraay keessa jiraachaa gam tokkoonis Oromoo fakkaachaa gam tokkoonis gamana galuun namni Oromoo nutiif taanee jiraachuu qabna. Hirkattummaa namarrattis gonkumaa hin qabu. Karaa nagayaatti yaani karaa nagayaatiin qabsoonis dhuftus hin jirtu. Ida'amne akkas. Eega karaa wobbootiin fadhan isaan maqaa fadhanaa nu moggaasanii. Maqaan isaan nu moggaafataniifis wanta akkas nu godhanii jechuudha. Wallaan akka yaada qiyyatti amma iddoon jiru Suudi Arabiyaadha. Yoo Rabbi sirraa nagalche raayyaa ittisa biyyaatiif jaanii uummata biyya keessa yaanii beektee gurguru jiran jechuun dhageessiseen oduu dhaga'oose. Mootummaan kun akkaan dhageetti siyaasaa xiyyattis mootummaan dargiitiif wal fakkaata. Gaafa jechuun baadiyyaa keessa yaanii ulaa namarra dhawan halkan Tigreen tun abbootii teenya hunda gaafa isaan cinqan niin beeka akka ammatti. Biyyi kun Abiyyi Ahmad yoo nama akkanaa kanaa waggaa 30 guutuu bulcha waggaa 10 bulcha biyya tam ceeses Itoophiyaa tam ceesisee Itoophiyaa kana takka godhaa jechuudha isin jedhe. Saniifuu nuti warreen Oromoo ta'us warreen nullee dhageeffattanii jirtan warreen jechuun biyya alaattis biyya keessa jirtanis garuu Tigraayittis hin hirkatinaadha. Ofitti amannee jiraannee jaalmarrotti hidhamu karaan gabaabaan kana. Nuti Tigraayis nu bilisoomsitu. If bilisoomsine sirnatti federaalizimii Itoophiyaa biyya takkittiisan nu oofa malee abadan namni nu noofu. Namni sirna naftanyaa leellisu abadan nuufis hin ta'u uummataafis hin ta'u biyya saniifis hin ta'u. Dhugaakeeti. Amma beektaa yaada bareeda maati? Beektaa wanni nuchaa jirru qabsoon Oromoo siigaltee qabsoon waboon teenya obboleeyyan keenya gaachanni sabaa gaggeessaa jiru. Nam tokko irratti hirkataniiti miti har'aan tana. Warri siigaltee akkan qabne warri jala deemtuun naftanyaa warri siigaltee dhumaatii Oromootiif gammadu yeroo woboon jabaatte kana Tigraay deebisuu deemtanii jaan. Kun siigaltee kufaatii bilisiginnaatiif agarsiisu. Kanaaf Oromoon yeroo irraan tanaa qabsaawaa jirti. Woboon siigaltee takkaa seenaa Oromoo keessatti akka amma qabsaawanii itti deemaa jiranitti deemaa jiranii duuba deemichaa fi Finfinnee to'achuuf sochii isaan eegalan tana buufachiisuudhaaf
dhaaba haariya dhaabneeti ilmaalleen coolota asbaan kanallee sigaltee hin milkaawan dhuga kunillee waan isaan deemsisaatii miti dhuga kanaaf nuti akka oromootti oromoo wanni godhuu qabdu Tigraay sanamma fakkeenyaaf kaleessa uummata oromoo cunqursitee siigaltee jeenosaayidiin dura gaggeessaa turte dhuga arraan tana yoo nuti jabaanne malee yoo nuti oboo bira dhaabbanne malee arrallee deebi'uuf isiin waan taa'aatii miti afaan qarachaa jirti laallee garra akkana kanaafuu namni keenya qabsaa'uu qabaadha obootti makamuu qabaadha dhuga kanagaa saniifuu maaliif mootummaa dhufaa dabraa kana hunda keessatti ilaan gammaa barreettis durirraa kaasee ilaan gammaatti jedhu kacabsuus oromoo ka bakka san bu'u nama biraati nuti sirna jaarraa digdamii takkaffaa kana dargis numaa cabse akkas mallasis numaa cabse kaanis numaa cabse jechuudha cabsaatumas geenye gaafana doo namni kun akkas nu duuba taa'ee waan nuti itti laffaane namni kun itti fayyadamuun gonkumaa jaarraa kana keessa inumanis hin dandeenye abiyyiin numa biyya san numaa hin ceesisu akka mataa keeyyatti jechuudha. Saniifuu nuti akkas kun hin jiru karaa nagayaatiin dhaaboleen siyaasaa aktiivotonni keenya hundinuu galan hayyoonni keenyaa sida jiran haayidu akkas mircaas gaggeeffate kophaasatti barti lamee jeebbar qomeef dha'u jiraame an oromoodhaa jira oromummaa isaati saadhiifatu nuti hin kaan nuti sirna nafxanyaa kana maalillee isaa biyya takkitti tan egaa wajjin qabna suuta deem namni kursii wal jala qabuudhaaf biyya tana gallee jaanii namni meeqa dubbata oromoo hayyoota waan fadhiyoollee yoo dalagee masaraa san keessatti hayyoota oromootiin mari'ate waan takka godhu fadhu mililikuu fadhu kaasee haa deebisu yoo dandeette hayyoota oromoo keenyaan guutuun marate hatta daawwit ibsarraa jalqabe ilaa hanga ijoolletti mari'atee mariidhaan waan sanaa godhu maaliif aadaa safu oromoon waa meeqa qabdi jechuudha. Saniifuu biyya teenya san keessatti ammaan tana gaagaamni siyaasaa kun kan akkana karaa nyaadhamu. Biitti san du'a mootummaan kun hanqam takka bulchuu deema biyya san hanqam takka ceesisaa. Interpiraayizii xixiqqoo hunda ijaaruutti hin jira teeknika ijaaru maarreen godhu jira kana hunda as baasus uummanni keenya waan nuti seenaan teenya as keessa nu jirti malee gubbaa nun harkan. Keessa jechuun siidaan keenya. Hacaaluu hundee isaatiin jalqabee hayyoota meeqaan tamdhabu. Saniifuu sirna kana keessa hacaaluu hundee isaa du'ee sirna kana keessa mana hidhaa Jawaar Mohaammed taa'ee sirna kana keessa daawwit ibsaatiin marfamanii mootummaa lafa teenya irratti lafee teenya irratti nuti kun sirna nafxanyaa leellisummaa irraa ijaama akka siyaasonni keessatti illee bareedaadha. Tunqaabaa kibbaan garuu Oromoon karaa karaan Oromoon sila Oromoon ifiifuu waliin cabsitu nuti yoo diinni as deebi'eessifu maaf irraa dhoorkinu malee Oromoon cabsuun durkutti. Nuti karaan keenya tokkichuma karooma oboosanii. Mee gaafa duraa gaafii takkaan qaba. Daawwiti ibsaatiif araarsoo biqilaa hojii jiranii mi? Bari yaadni isaanii tokko durii seeltiraa hojii turan. Daawwiti ibsaatiif isaa kan adda baasuudhaaf shira meeqa xaxaa turte filisiginaan tun xaxan. Araarsoo biqilaatiif koottu ati filannootti idaami jaanichi baasanii boordii filannoo bira geessan boodar namni garuu Oromoo xiqqeessu. Abadannis hin dabartuuf. Booddeessi akkanumatti miidiyaa irraas galee caljeetu uummata keessa ta'a. Walgahii irratti jaaman. Araarsoo waggaa 40 Oromoodhaaf qabsaa'ee jirti. Sigisniin duwwaa godhanii nagarre. Akkasitti filannoo sanillee osoo hin ayyaminii fi saba kana biraayis zeeroo godhanii dhuga kufaatii hamaa kufee saba dhabee kuno booddee saalaan akkana namni Oromoo kana Oromoof ilaalati namni addunyaarra najaa ba'uu barbaadu Oromoo fi Islaama eeggadhu dhuga ummanni kun lamaan si kan beek akkasitti ummata kana lamaan fittu akkasi shirri kun hundi xaxamee araarsoo biqilaaf daawwit ibsaa warree waggaa meeqa hojii jiraate beeyla garagalanii Oromoo adda dhawanii kaanis gamana paartii gama facaasanii jechuudha. Oromoo dhaabbateef kagaraa isaati dhaabbates bara Oromoo tanaan nu dhibe Oromoo fi Oromee jira. Oromoon tun deeqa ta dhugaatii fi ta kijibaa tunis dachii balleessitee jaarraa kana keessa abiyyi sirna kana nuuf fidee akka itti wayyaanee san cabsine ni beekta. Wareegama meeqatti kafalaniiti bakka tanaan gahe. Arraan tana hayyoota keenya hidhee kaan akkatti gabbee waa daldalatu wallaalee mana keessa taa'u jira.
isin shaneedha jechuudha. Maqummaan shanee kun egaa durii irraa ilaan garraa maquma abbaa kanaan nutumaa ooluun tun ta'ee isaa dhufte garuu mootummaan kun carraan isin harkatu abadan. Gamanaan yoo Tigraay irraa jettees gamanaan Walaayitaatti ka'uuta gamanaan Somaalumaatti ka'uuta. Booda kan isaan ajjeesu ammoo nafxanyummaa isa ajjeesu ta'a dhabii ta'a. Akkas. Saniifuu. Kun kutee oba rabbi isaa hojjisu. Inshallah ti wa hundaafuu du'aa yaada keetiin sirraa fudhadhee akkana walitti dhufuudha. Inshallah ummati miti warsuma jala deemee daawwachuu jiraanii. Fayyaade galatoomi. Waliin jirra. Inshallah anillee akkasi keessaanillee taatoo sirriitti mallee wal barannaati. Inshallah hin badiiniiti gizee akkana nu wal bahe. Inshallah ni taate. Ayyee jaalaa abbaa. Galatooma. Ayyee nageetti. Hayyee gaa Oromoo. Kana fakkaata. Obbo Maatiin yeroo Oromoo jabaadha. Waan bareedaa siigaltee yaada bareedaa lafa kakkaa'ee karaan siigaltee deemuu qabnu tokkichuma. Karaan nuti Oromoon deemuu qabdu yeroo irraan tanaa siigaltee dhaaba dhaabuu waan biraa dhaabuu hin barbaachisu jechuudha. Dhaaba dhaabamee jiru abaa akkamittiin gargaara, waboo akkamittiin cimsa, waboo keessatti gama faayinaansiitii fi qaamaanis akkamitti ijoolleen Oromoo hirmaattee bilisummaa fiddi akkamitti Finfinnee qabnaadha malee kana irra siigaltee ilmaalleen colataa bobba'anii dhaaba dhaabnu warri jiru kun farra Oromooti. Farra Oromooti. Warra siigaltee bilchiginnaa kuftee hallayyaa irra jirtu kana warra lubbuu itti godhuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru. Kana kan godhaa jiru hayyoota Oromoo kajennuuni. Hayyoota siigaltee maqaa Oromoo qabatee bu'aa saba kana gurguree saba kana qilee naqee hallayyaa naqee warra faayidaa barbaaduutu sochii akkasii gaggeessaa jira. Kanaaf kun warra kun hin milkaa'anii Oromoon beekuu qabdi. Oromoon carraan Oromoon qabdu yeroo arraan tanaa ka'anii siigaltee qabsoo Oromootti makamu. Chaansiin Oromoon qabdu kana qofa. Chaansii biraa takka hin qabnu. Hireen nuti qabnu takka hin jirtu. Kanaaf woboo haa gargaarru. Bakki itti du'an, bakki itti siigaltee wareegaman, bakki itti kufan saba ofiitiif. Wareegamni qaqqaaliin wareegamni seenaa qabu ummata keega gabrummaa keessa jiru kan siyaasaan miidhamee jiru kan diinagdeen miidhamee jiruuf yoo qabsooytee kuftee seenaa qabda. Lola nafxanyaa lola sin ilaallanne warra eenyummaa keetiin si arrabsu. Eenyummaa kee jijjiiruu irratti amata 500 warra sirra dalagaa ture waamicha jara sanii fudhattee naannoo Amaaraa deeytee ichitti wareegamuun du'a seenaa hin qabne. Du'a seenaa hin qabne, dhiiga akka hin qabne, du'a awwaalcha hin qabne, du'aa gadi sanduun hin barbaachisu ijoollee Oromoo irraa. Kanaaf uummata keetiif wareegamee uummata keetitti makamii, wobotti makamii qabsootee gama fuulduraa deemi. Poolisiin Oromiyaatii fi warri siigaltee qaama Oromiyaatis seenaa dabaa kaleessa hojjechaa turtan, Oromoo ajjeesaa turtan, arraan tana yeroon itti siigaltee uummata kanaa dalaydee seenaa dalaydu arra jechuudha. Arra dabarraan uumaa ta'een jirtu. Seera jalaa isin baatu, seenaa jalaa isin baatu. Kanaaf nama tokkomee yoo jiraate chaansii kan inneetii fi carraa kan inneefi inshaallah mee akkasitti nam tokkolleen hin jiru. Kanaaf fayyaadaa galatooma abbaa fedhee waa ta'u wanni guddaan siigaltee wanni barbaannu nama siigaltee kaadiree illee yoo taate amma taraa tana namni mee kaadiree warri siigaltee karoora Abiyyi beeku warri karoora bilisiginnaa beeku kan siigaltee Oromoon baga duute kan sheeyni baga du'e karaarra yaatee ijoolleen duute warra jiru
deeggaraa biyyiitiif chaansii kan jechuudha. Mee warra deeggaraa biyyi taatan kas keessa jiru. Hin sodaatinaa mee baafadhaa waan isin keessa jiru. Carraa isiniif kan naatitiif. Deeggaraa biyyi mee. Warra baxaatinaa haasoo kee feetu duubarraa asee galimee yoo jiraatte. Duubarraa asee galtuu jidduu asee galtuu takka sii galtee fanii mee takka isinitti nu gammachiisaa mee warri bilisiginnaa seenaa nu gammachiisaa. Haasoo inni isin haasoo ittiin silaa'uu beektaa. Haasoo fanii ta'u malee haasoo. Seenaa nu gammachiisaa. Mee takka gareen xiyyeetunii fi hordoftoonni kiyya kun ijoolleen Oromoo qaqqaaliin tun takkaa kaflanii warra bilisiginnaa chaansii isinii kannaa ol seenaa. Seenaa mee seenaa yoo harka hannattanii asumatti harka hannaddaati uummata Oromootti isiniif himna harka ol qabaatiti waan Oromoo gooti dhiiga Oromoo kakaleessa sii galtee ijoolleen Oromoo sheeyini baga dhumee baga ajjeesanii jettee sii galtee waan akkasii yoo dalagaa turtees har'a as kubbeeytu obbadhume kaadiree yoo jiraattan. Tobbadhuuti uummata siimna yaaboo abaluu kun kaleessa sii galtee anuma duraa taate reef kamiliikiin gabbaraa ture reefkaan deeggaraa ture har'aan tana deebi'eetiin jira dhiifama naa godha mililiksan kanuma sii galtee lubbuun jiru na fakkaate illaa inni lubbuun hin jiru akkas jettee sii galtee dhiifama gaafadhuus gubbatti. Kanaaf warra akkasi dhiifama gaafachuu barbaadu chaansiin kannaaf chaansii isiniif hin kanna. Injirtani injirtu akkas taanaan gaaba kanaaf galatoomaa fayyaadaa rabbiin fayyaa isinitti haa ta'u ummata keenya ka gabrummaan dhamaasaa jirtu ka diinagdeen dhamaasaa jirtu warra sii galtee sodaa bilisiginnaa kanaa fi jireenyi itti hammaatee halkanii guyyaa yaaddaa jiru rabbi yaaddoo isaanii haa baasu. Yaaddoon isaanii bilisummaatu yaaddoo isaanii baasa. Rakkoo diinagdee bilisummaatu fura. Rakkoo siyaasaa keessa jiran hidhaa keessa jiran ijoollee Oromoo tan hidhamtee hidhaa keessaa dararamaa jirtu hayyoota Oromoo kan hidhamee hidhaa keessaa dararamaa jiru furmaanni qabsoo Oromootii fi wobootu isin baasuu ta'a bilisummaanii. Rabbiin sii galtee humna woboo teenyaa humna sibiilaa rabbi haa godhu rabbi haa jabeessu karaan itti bilisummaa finnuun woboo gargaarree woboo cinaa dhaabbanne mootummaa kuftee qarreera jirtu tana ofirraa kaasuun barbaachisaadha. Kanaaf fayyaadaa galatoomaa nagayaan jiraadhaa inshaallah waan rabbi nuu laaffise dubbanne hayyoota hedduu jira kan dura beeku hayyoota hedduu jira kan sagalee saba kanaa ta'u jiru nuti uummata xiqqoo takka sii galtee uummata xiqqoo takka tanamuu banneen as gubbaa dhufne malee isinirra beeyneetii miti. Oromoon hayyoota hedduu qabdi duuba sii galtee hayyoota beekaa taa'u jiru san xiqqoo sii galtee hujii keessan jirtu saba kanaaf hin hojjannee janneetuma sii galtee gubbaa baanee yaadachiisuufi kanaaf as keessallee nama hayyuu hedduu jira. Kanaaf inshaallah gara fuulduraa sii galtee bal'inaan walitti dhufnee haasoyna kana galatoomaa fayyaadaa injifannoon ta'u uummata Oromooti. Injifannoon ta'u uummata Oromootu jaalattuus jibbituus masaraa mootummaa kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Jaalattuus jibbituus masaraa mootummaa kan qabee mootummaa san cabsee aangoo qabatu kan bilisummaa fidu waraana bilisummaa Oromooti. Injifannoon ta'u uummata Oromooti. Galatoomaa fayyaa